Mahwal sagala na sa walorkina rakong pinya chimangkana sakena no heleni biyo sakena no heleni bara anti himu sodate ate si timne ate ngavanne Sama ajaiba. Ega manara batiru fian torban getin jira. Jara len yukun nafi sinda walle nebira len nufne mari wali rona tanna she. Wai ajaiba mo. Arran tana dirqama murte fadde isa akun qab yo kharasi yamu. Ichi da walu waye mo. Mo demi barbad way. La miran barbadu ra. Itti badawalu waye sanifu ti dawaletin ra. Akasiti yamu qaba. Fani sa chufa jira ya rabbi Allah. ما شاء الله بالأجر يوم كاسب نفاسي ما يروح لنا ما بالله هلو نقابل كمدي المدير دامي نجا والله تكوان يا دفعتي ملء يعني أما يجان تلاقي رأيك يكون أطهر بانك وتوم ما نتاوتشرا ما نبي نروح فينو أيوة بس ما ندري من ربنا ما ندري أما كان سنجونا لقي فردومي إيه هم دافو هو ترى للسيار كون كمان سنجي دو تكان سيادي زرا أوكي دفعت البيت هاي خامي جار اللي هي كان سجارة بس ما بيتا وسما بيتو تورتين ما بيخانوي ما هو مش بلاد سكنة أنا بيجي أنا خيس بيا صوتي ده نجيبه خيس متكلم يوم قبل دلنا ما لنا قديم ده ويشين بدي ويا تولد سلاسل يسيب بقى كمول برد Bangkirani cara sati berarti isin dalam ramu mana jadi karena aku nama dalam me di kamar aku amma dari ini pada jiran deh Mungkin semua dia semua jawab di ilmu nampaknya di sesaran dageo najar deh jadi dageo kuang kan seraya yo kan saya berisan enggak mame saja di ceri isa gere dageo kai sawa jadi dagao خلاص ما هو وجهنا تمرين ya Kalau benda nak pasal ada telefon dengan dia ni, amba dah faham nak pasal juga dia hati dia ni. Sampai sahih faraj je, isetha. Perlu mana mana apa hafuz gua tak kagih ni biar مرة بيعزو شو أنا بيعزو يا روبر لما خلنا إيه قتلين أكون فري كل شيء خرما ديموني ديموني كل شيء كمان ديموني إيش كمان سوى كمان دي كمان سوى ربي خير يا أقول بتشاكو اسمك يا خالد الدو لسه فرس لا ويو نبرد فيني فرا يا دساسة نسني فرا ياي السلام عليكم. وعليكم السلام. سيفين الخافي لا فلك بدير فلك بدير لقيت فيا بيتاي تاي ما لي برستين تيم والله ما لا كبدي اتشمان شيله مش زاني كان تاي سي كجر سلان كان كبه كلي سن لفرو كدين بحاجه دي بكام ميكر خنين وحاجات يسن دي سي تاي سي كجراتي بيتاي
akkatti deemuun beekan malee akkatti galan hin beekani. Sirri akkasuma sirri. Ayya akkami dalagaa? Walaa waan jettu bareeddu. Yaafuu hedduu beektaa jidduu sana sibiraan dhufa jettumaan itti yaadu ture. Garuu hedduu biizii ta'e beekte. Maal taatu akkamitti qaqqabu. Yaada qabdaa waa yaadii jira kanaa himi maali nagayaami. Yaada haa beektaa silaa'uu namni jiru tokko nama yaadaami. Wayii si mireechuu fedhe. Maali wanni nama mareetu. Naanti gamaa sodaatani. Fayyisuma kiyyaati beekte. Hai. Komaasii dhawadhaami hai. Akkasii miree. Mucayyoo takkaan hedduu. Mucayyoo takka. Mucayyoo takka. Wal baranne. Ayya. Wal jaalanne haa isiidhaan si mareechuuf dhufe beekte. Hojii dhaynee haala jiru haa xiqqoo inni dallaate beekte. Ilmeessu. Ilmeessuma hiyyaa. Fayyuma qabda dura. Kamittiin fayyaan qabu? Ilmaanii fi gandaa fi ijoollee biyya dhiistee tabira asiin naannoo eessita. Akka sanatti haasoftuu miti wanni inni bira dhufeef. Kana itta. Duba kana akka asitti haasofuu nama barbaadde ijoollee sanii maal tola ooltee tabira asiin barbaadame. Nyaadheetiin dhugaa bara. Nyaattee dhuydoo isaaniif jettee baatee mi biyyarra. Bara matanii argadde tun fa'a. Taa akkatti tun. Warra arabaatti irraa gadi hin baatu. Arabni nu haa dhalu. Araba biraa gabbahuu dhiisi. Intala arabaatu haa taatu. Arabni haa dhalu wafadhu. Ati ilmaan kee babbareedaa sanii fi warra kee gaarii san dagattee mee akkamitti tabiraatiin barbaadanaan jetta boo. Bara akkas hin jechuufi miti. Warra arabaatii gadi hin baatu jechuun ni dalagatti mucayyoon. Dalagatti? Maa ishaa Allah gubbaarraa ilaa jalatti haadha qabeenyaan ta'an. Boo. Amma dhageessaa. Waa takka hin dhagahu. Waa takka hin dhagahu. Anta nasirraan fudhu abadan. Amma wajjii dhaynaa ka'e. Boo. Koti iyyaalummaa. Awwan duraa dhiisi. Koti. Duraa dhiisi duraanuu. Ilmaan san eessumaan taa'aaf. Ilmaan san adeeraan taa'aaf kabiyyi jiru san. Eessumni xiyyaratti mee bara. Maal siin jee? Eessumni xiyya bara duraanuu natti mee. Maal jeesitti immoo? Mucaan kun bara warra ollaa jaartii isaa garaa jiru bara wajjin fuudha jeeti. Kana duraa nutti mee jiraati. Ati ka'eeru matakkaa kam ana moo? Waan ka'eerii takka waan dhufee sitti mee takka tole nan jettu durumaanuu. Deempoota kan nutti bara. Kaabbaa. Hai anaanii abarraan jee akkas. Oguu dantaa isaanii diddeef iyyaallu. Oguu waan isaan fedhan godhu baatteef atuma kanaa Oromummaa irraa si baasan oguu fedhan. Gara kanaan isas deebi'aniiti ati ilma nama biraatii buujaa. Ajaa'iba dubbii ture hedduu mataa dhukkubsite immoo. Isa malee gaaf tokko biyyatti nama tokko naan jee eenyu naan jee gaafa isa waan jala laalle. Wanni tun dhugaan isaa wajjin. Dhaquunumaa fi nagaan bilbiletti guuttatte dubbisuun qaba jaarsa waan tola garaa dhuftee dubbitu. Achiinuu na dubbattee si waan ta'a. Sammuu chala mamalee dhagee. Gaafa mucaan maal naan jaara gaafa sanis dhagee jaarsuma kanaa. Akka bilbilli buufamu eeggachuu hin danda'u. Halo Baba. Akkam fayyaa? Dhagaa. Amma diigii akkam maallaqa naa ergite? Maallaqa maaliin si ergee na dhaggeeffadhu Baabaa kee? Ati ogguu si bilbile maallaqa mana argite naan jechaa oolta? Maadhaa softa gurbaa? Maallaqa maaliin si ergu? Hin qabu maallaqaan si ergu na dhaggeeffadhu Baabaa. Maali? Gurbaa amma diimaa waan naan jedhe ati ilma alagaatii ummaan ta'e osoo garaa jirtuuti mana keessan dhuftee jedhe. Dhugaadhaa Baabaa naa himi arraa wajji lama dhaga'uu kiyya waan kana. Yoo waan irraa dhooshitan jiraate Baabaa kiyya naa himi. Bara anti himuu sodaadhe.
Haatee sitti himne haateen gaafanne. Maal jedhe baaba? Itti naasee belle. Ala ilmaa maalaati. Addiif samiinuu jaawaa baga narraa yuute. Ijoollee iyyuu na balleessa. Irratti deebi'uuf yaadanii arrallee bara dukkanaatu moohatam deengalle. Ilmi kotte duuda. Haga ammaan dhageenne. Amma achi dhaqee mindaa fudhatee jennaani. Kana itti naa himan. Gaafa dhee amaaraa qabbaru. Mucaa amma diimaa saniinuu of eeggataa itti gargaarame jechuuniti. Eebsuun nama biyya bar duraan natti hime. Maal jeesti immoo? Mucaan kun bara warra ollaatti bare jaartii isaa garaa jiru mara wajjin fuudhe jeeti. Kana duraa nutti himee jiraati. Ati ka'ii mata takkaa hin qabu. Kam ana moo? Haa yoo ka isa jalaa waa argatu. Ergaan guyyaa si arkeeti yadaa keeti kunoo qophaana dubbisaa malmallisaa ati silaa quban qabdu si jaalachuu kiyyan beektu. Narraan kaasini. Narraan kaasini. Maali ba? Ati narraan kaasin jennaan hin barma kaddaa jiru sirra guure. Karabbi abaarasii isira. Yaa obboleessa kiyyaatti yoo mana nagaa taatu allal abjuu kanaan hillim jedheetiin bareedduu takka bira kutee isitu sagalee bareedduu qal'oo takka laan ati silaa quban qabdu si jaalachuu kiyyan beeku hin beektu naan jettu. Ati eeggammaan hin garree? Yaa bo situ fuula kana fidee dhufee natti. Yaa bo laal osoo ani bareedduu laal bareedduu akka jimmii tan osoo eegu laal. Ati fuula kana fuula akkanaa kana fidee natti. Beeserraa dhiisi amma waan itti yaasitu narraa dhiisi. Akkanaatti na dhaqaddeeti. Ni dalagattii miti waan biraa. Siif hin jenne bar. Laal saahibi mucayyoo bareedaa argitee miti. Ani anallee haa ta'u baatu siifuyyuu haa ta'u. Ni ana. Ni ana. Yaaneetiin achuma dheeyna mucayyoo bira dheeyna. Ni xumurra. Mucayyoo takkanaati siin jeboo nu waasi. Oonu dhiisii nu waasi. Hayi meenu. Rakkoo qabaa kun irraa dalayna. Maaf wal sakaalamaaf deemsa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana. Walitti yaanne malee dubbiin keenya badii dhalee. Eenyu? Adiiroo isaanii dhufee? Nu dhufee bar. Waaw, akkam? Akkam? Nagaa. Fayyaa. Asumaan ta'e. Faayee na gadhiisu faayee qabee nama gadhiisu hin deemu. Si qabeessa? Taata. Dhiifama. Harka kiyya kana maagineetti qaba na fakkaata yoo nama tokko nama nutti maxxana. Kun Taansumaan salaamee. amaluma isaati kun. Kun amaluma isaatiiti akkam. Faayee tabii fayyadu bira nagaa na qabda. Numa jirta. Battee kaa. Seeba. Amataan kiyyaa batu malee isatti hin beeku. Akkamire? Nagaa wallahi jaalata rabbi. Takka waan jaalatan malee. Tanaan siin jee. Hayyaa. Tayyette tuni ati jettu santu tana. Mucayyoon hin laallame. Tana ajaa'ibaati bara dalagaa tanarraa baatiin beektuun siin jee. Rakkoo hin qabu wajjumaan laalla. Malee rakkoo hin qabu. Faayee maal asaas jirtan asa? Waan takka na saasane bar. Siibsaanii kan walitti jirtan. Hiriyaa kiyya beektee beesti na jabaadha. Faayee. Kanaafuu mucayyoon tanaan jiru jira beekte. Nama qaaliidhaan jirtu. Haa mucaan bira ajaa'iba. Maal jeeree ni taati fi maal taati? Manni taatii fi taatu hin dubbanne. Kana ati naa taatee miti re. Deemtuu kana nama rakkoo qaba hayyee hundaafuu haamee gabbeetiin waa isinii bitee dhufa. Saniifuu taata amma dhufa. Dhiisi maal nuu bitta sadi? Laabis kaa wanni takka takka nama hin jirtu. Dhiisi kaan baasini maal nuu bitta? Anaaf bisa. Ammallee akka ati baaftu fedha. Malee inni jira dhiisi naaf bisa. Lamaan akka ni qaba baari hin gartuu. Akka jetteere. Ayyee.
Ana biteer ba natti kennate. Gaaruma bitaareesi. Ati keessumaa kiyyaa bara. Akkamitti osoo nan jiru ati deemtee bite. Isin lamaa walumatti hafaate ana biteer ba. No. Wanni kasi keessummaan ergatanii fa. Anuma bitee deebi malee. Ati bitaa? Tole. Hayyee. Keessummaan beebiteer ba. Dhiisii maallaqa bara malee ni jira. La hoda. Dhiisii kamal taate. Maala kun qabu. Hayyee maalin bite? Agabbeeti sitti himate. Ala gabbaatiin ni timta? Akkasuma wayyaadha. Hayyee. No. Wama dhugan nuti dhufta ka aseeraan jiran. Warama dhugamu. Waan hundaa gochuu. Wama nuti. Ayyee dafi keessumaa biratti ol deebi gaafa warra mucaan hiriyaa kiyya beeti. Haasofsiisi asirratti. Nama kiyya laan nama najjabaati. Ayyee dafi turii dafi ko. Hayyoo balisa kiyya. Maal kana calliftoo maal yaadu jirta kana afaan qabattee haasa'ika. Maal taateen dhaga'uusa? Maal? Maal fireessa qottee? Obboleessa kiyya jettisa? Kaaduma. Nin fakkaadha? Jechuun biska waan jaalala kiyya wajjin dhufte maal jeeti si amare. Maqaa keetti sin gaafane sanuma. Dubbadhu jette? Haa dubbadhu? Akkuma dubbadhu fi miira callettee na bira taa'ee Laala. Bareeddu. Okay. Obboleettiti. Eessa wal bartan sila hiriyaa kiyya kanaan? Bara asuma wal baranne bes mucaan kun nama gaariidha beete gaarii namaati miskiina namaati haaraa fi amalaanis namarraan ajjetu bes hedduu takkaan jaaladha bes asuma biyyootan keessa wal baranne jaalallee fiyya. Jaalallee keeti? Gaarii namaati walla hedduu takkaan jaaladha. Miskiina jettisa? Nama gaarii gisee miskiina jaan nama waan qabnan seen nama amalaan gaarii. Maal jettu Oromoon beektaa? Daa'imni waan ibiddaan beekne ibiddaan taphatti. Akka inni nama gubsaa waan hin beekneef tuttuuti jechuudha daa'imni. Kanaafuu sitti immoo hiriyyaa kiyya anumatu beeka. Hiriyyaa kiyya jechuun nama badaa jechuudha. Badaa jechuun salphiseesin sitti himaa jiraayu. Badaa jechuun tokko falaan. Dubara tana waan inni godhu osoo agarte. Kan inni walii gad oofu baanta. Haadhalaan dubartiin ni beekamni? Ni beeka. Ka akka isaatu beekuun jiruu juusin jedhee bara. Way ani ijoolleedhaan ijoolleen dardara takkaan fure nama tokkos hin beeku takkaa dhalaa hojillee haasee hin beeku naan jeefa. An akkuma kiyyaan seeqaa fi akkasuma. Guyyatti meeqa buusaan sin jedhe bara. Maal san qofa? Dubaraayyuu ni hataan sin jedhe. Maal? Dhageessa miti? Laal mucaa baanta dubara tana gadiin taa'ee sin jedha bara. Biyyattuu iyyuu wanni isa biyyaadhaaniif si gala. Dubara namaa tana fixeeti dhumarratti haadha ijoollee sadii irraa argate. Haadha ijoolleeti? Jaarti qabaan? Hin dhageenye jechuu baantumoo. Takkaan fure dardara naan jee. Bookuni ka ajaa'ibaati ka akkam sitti mudide? Ijoollee sadii qabaan sin jedhe bara. Ijoollee sadii? Way san qofa. Osoo jaartii biyyaa qabu osoo ijoollee sadii qabu hin qabu dardara konfalee sanaan jira. Jaartii qabaachuun bareedayyuu. Dubartoota tana itti taphateeti. Siif galee bareeddi. Obboleettii tiyya siif galee. Dubara tana gadi hin taa'itiin mootummaan kophaa barbaada. Haati ilmaa kophaa barbaaddi. Mucaan akkasitti badeetiin biyya kana dhufe. Ergaas dhufe immoo dubara tana guyyaarraa buusaan siin jedhee bara. Uffata gartee namni tiishartii jijjiiramtire. Inni immoo dubartii jijjiira. Dubartii jijjiira. Maal san qofa? Hannallee ajaa'ibaa kana hataan siin jedhee bara. Hanna. Way kiisa seenuu qofaasa. Ilmoo namaatu ni hataan siin jedhe mallaqaa miti. Yaa Rabbi xiqqeenya kana. Mucaan miskiinii namni gaarii nagaa kummoo. Gisee na bira dhufe gisee na wajjin haasa'u. Nama akkanaati nama gaarii nama miskiina nama bulfatu nama takkaan fuudhini bareedduti maatii akkana gisee naan jiru. Hayyatu bayaa obboleessa kiyya eegee inni nama badaa nama kana ta'e ati homaa hojii deemta bee haa ta'u. Gaafii bareeda kun si qofatu har'a na gaafate. Namoota hedduu keessa si qofatu na gaafate. Miskiina akka ta'eetii tana akka hin nyaatamne jalaa baasuuf. Siif galee? Kanaaf obboleettii akka anis ka wajjin dhaladhe waan ta'eef osoo ati miidhamtu si arguu waan hin dandeenyeef wajjumaan deemetiin si dhorguuf namatti ulaa dhadhaallee na fakkaata dhufuun oolu.
Haaya. Dubbatin laal. Isatti himin jechuu haadhe. Hinimin. Duuba mee ammaa. Hinimin siin jedhe bar. Karaan kalabbaa malli kaabbaa jette Oromoon. Karaa si baasu beekadha. Karaa na baasu. An duraan nama gaarii nama miskiinaa seeti mucaa kana muree murteeffadhee taa'u jira numaan heerumaa bultii fuuldura heegereef wajjin guddanna jee abbaa mana kiyyaa akka fuulduraati jee yaadu ture. Garuu eegaate kanatti ammaan booda inni haa dhufu ammarraan fuulatti jijjiira. Bareedduuti akkasii amma hulaa dhalaa tuttuqaa jira. Laale. Eenyu? Anaa dhufee bar. Seeni. Bareedduuti wanni ati bitettee ittiin ergite hin jirtu. Dukkaanummaa wanni dhugan takka illee hin jirtu jechuudha. Dukkaan irra guddaan cufaadha. Dukkaan hedduu jira ganda keessan kana. Kun cufaadha kun wannummaa sun hin jirtu. Firraa dhiisee dhufeeti. Ajaa'iba wanni jaansan dhuguu. Maallaqa deebise. Aadi maal? Rakkoon qabu wayita nuti maanta na dhuunee dhufne wayita si gabbaan illee kaafteeriyaa naannoo kana jira sanitti dhuunee dabalate rakkoon hin jiru. Hayyee takkanaati. Saayibi? Akkam? Jira. Asriga jira. Mee bishaan iti bishaan. Bishaan nu danfetanii? Bishaan oolu. Dukkaan maaf oftee maal firri bishaan san illee yoo ta'e. Rakkoon qabu bishaan manuma jiraan. Ni jira bishaan. Hayyee keetii fidee dhufataa. Tole. Saayibi? Dhageessaa? Ati mucayyoo hin beektu beekte? Siif gala? Maal ijjina diimattee? Amala mucayyoo waan beekuuf aaree ijjina diimattee miti. Mucayyoo miskiina mucayyoo. Bara takka nama akka isin agarree. Mee ammanqaa hanqaaran gabbee keessatti yoo laaltu qaba. Bas dhalaa nama jaalattuu fi nama hin jaalanne ija keessa wayita kana laaltee huni beektaame na jaalatti moo na jaalatti. Ati bar miskiinuma akkuma miskiina taate miskiinaati. Siin galle aan mucayyoo har'aa miti barqa beeku dur beekaadha. Mucayyoo laale ija lagattii siin jee mucayyoon san biratti ajaa'iba daleetti maallaqa waan ta'an. Maallaqa miti obbo Saayibii. Mucayyoon haraaraa guddaa qabdi ni aarsisii ni dhiyugdi san biratti immoo dhiirota har'a kaan fiddu kaan buusti. Siin galu Saayibii wanti ija kiyya nagarte maana diddiimate iji kiyya. Kanaaf si galee Saayibii ija kiyya nagartaa? Wanti iji kiyya na diimatteef maali beektaa? Waan dur isii beekuufi aariisantu sammuun na dallanteetiin iji kiyya na diibate. Kanaaf ati saahiba kiyya miskiina taate mucayyoon farshoo jenna haraqee bittaa. Aboon duraa dhiisi ni maraatteessatti. Saahibii dhiisi qaburuu biftaa yoo itti seentu ofiinuu agarta. Nama isii wal fakkaatu. Laal namni kun wal fakkaataa bara malee kaantu laal nama wal fakkaatu kana wal fakkeessitee uumte kan quba kanatti. Nama isii wal fakkaatu malee isii miti. Saahibii na dhageessa Saahibii. Mucayyoo taraasitti miti ka beekuun siin jedhe bara. Finfinneetti ni heerumte. Adaamatti ni heerumte. Gadi dhufte jijjigatti asa dirree dawatti ni heerumte. Achi booda naannoo jijjigaa erga dhufteen booda heerumte Yamanni beekta miti. Yamanitti ni heerumte. As Suudii amma nu keessa jiru kanatti illee dhiira sadiitti heerumte. Kanaafuyyuu tuni daldaltuudha malee waa'ee jaalalaa hin beektu. Saahibii osoo jalaa utaalte sii wayyuu. Mee takka isii beektu. Maqaan isii eenyu? Maqaa margota. Suuraa isii kabara sadii si agarsiisu. Laale kuni jechuudha kuni ka gaafa Finfinneeti. Sii galaa miti. Kun immoo ka gaafa Yamani. Ka gaafa Suudii kun amma argaa jirtaa miti. Addaa waliin fakkaatani. Isuma suuraa. Kanaafu yoom nama dhageettaree waan namsi jiru nama dhageega. Dhufaa jirti na fakkaate amma. Jechuun amma malli si harka jira amma. Saahibii sii galee malli si harka jira. Gowwaan ta'in sammuutii tana dalaysiisi. Shaqqale. Kanaaf jalaa utaali. mee ammaan tan akkamittiin gabbaa? Dhiitee lafaan dha'u? Indahin dubbatin iyyuu imalaaliti waan jettuun jedhiini ati ima bayi. Mucayyoollee hin dubbisu. dhufaa jirti na fakkaatee situtti beeka waan hundaa. Tole mee ol deebiti bishaan. Akkasi saahibi. Bishaan. Dhuguma bishaan. Qalasa duwwaa akkamiin naafidda? Situ duwwaa rooni duwwaa siif. Maaltu kanaan dhufe? Anaa duwwaadha? Siif hin galuure. Wanni ati jette sirruma galte? Haa? Wanni ati jette? Haa? Sirruma. Anaatiitu dhugaaniin sammuu hin qabneen kun ararraa booda sammuu ni horadhe. Dhageessaa? Arraan booda
telefoona kiyyarra quba kaayilaa irra lakkoofsa kiyyarra sittiin bilbila jeeti. Eetee barbaadetta. Ayibaa nu soqaasi. Deebisi. Tolchitee karaa sirriirra jirta. Isa gurbaan maal naan jee dhala sharaa taaneef ta'an jaartii biyyaa qaba ilmaan biyyaa qaba. Akkasii hojiinuu deebi'ee ammas hattuudha. Way ajaa'iba! Way maallaqni fuudhe sidaamuu fi maallaqni soota. Nyaata fi yoo fuudhu baate hattuu mana fayyadatti. Allah yaa Rabbi! Allah! Way waan jiru yaa Rabbi! Way ana kuma iyyaanta yaa Rabbi! Biyya niiraa biyya nagarraa niiraa guddaa as keessaa qaba. Way subhaana lakkamu! waan nu dhaggeeffattaniif waan nu daawwattaniif galatoomaa subscribe like gochuu hin dagatina.